Kebor Multimedia Production. عسينات فليتفضل مشكورا ومعجورا. الله أكبر. مولانا لان قال مزكي سمعنا حمد لان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hati berradira, opaletti jara, hati buta detu, akkabe shamanati, akkabe ladati, yadama, lalama, turte, eyyan, akkabe shati lalama turte, ni gurguramti, ni bitanti, ni ergifamti, rakkoon addunyaa irra jiru hundi sababa dubartiitiin dhufe nuun jedhaa turan Giriikonni. Biyya Roomaatti dubartiin hin dhaalamti malee hin dhaaltu jedhamtee gaafa Giriikonni manatti nu awwaaltu, gaafa Roomaanonni dirreetti qullaa nu baaftu, gaafa Araboonni salphina sodaa jirtu nu awwaaltu, bara Hindoonni abbaan warraa duunaan isii waliin ajjeeftu, bara dubartummaan gadaantummaa turte, bara durba argachuun qaanii guddaa tahe yoom kana qofa tahe dhaloota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura bara 584 addunyaa yookiin abbootiin amantaa walgahii wal waamtee dubartiin lubbuu qabdi moo lubbuu hin qabdu waliin jedhaa oolte. Galanni kan Rabbiiti jaalmaa harka tokkoon lubbuu qabdi jedhanii manatti galan. Achittis hin dhaabbanne bara 585tti erga lubbuu qabaatte lubbuun isii dhiiraan walqixa moo walqixaa miti kan jedhu ture ajandaan isaanii. Garuu walii galtee tokko malee marii addaan faca'e. Ana kan na ajaa'ibu haadha isaanii mana dagachuu isaaniiti. Moo lukkuu killee keessaa baatan saallaata. Osoo akka kanaan jirtu addunyaan, osoo dukkana wallaalummaa keessa daayitu, aduun islaamummaa iftee mul'attee, annisaa shaqaa'iqu rijaal jedhee boolla awwaalchaa fi gabaa gurgurtaa fi qullaa deemuurraa najaa nu baasee ol nu kaase. Qullaa deemuurraa najaa nu baasee ol nu kaase gaafa haadha taatu aljannatu tahtaa aqdaami ummahaati jedhee isii kaase.